jaarsaa fi jaartii lamatu waliin jiraata. Jaarsaaf jaartii lamatu waliin jiraata. Erga wal fuudhan ji'oota muraasa yaani ji'a 3 ji'a 4 akkana jechuudha. Akkamitti akka walitti dhufan jalqaba irraa isinitti haa himu. Mucaan kun warra mucattii kanaa taa'ee barata. Sababa fira isaatiin, fira isaatu warra mucattii kanaa beekaa isaan bira taa'ee barata. Osoo isaan bira taa'ee baratu wal jaalatan. Mucaan akkuma jaalateen abbaa mucattii bira deemee abboon intalatiin san jaaladhee jira maal naa wayyaa jedheen. Wallaahi ati barumsaan dhufte ilma kiyya abbaa ani intalatiin san jaaladhee jira kan ammoo fedhii kiyyaanii miti wanni itti seene jaaladhee ni jira onneetii seentee jirti maal naa wayyaa abbichoo jedheen. San booda abbaan xayyib hin laalla jedheen. San booda abbaan dagachiisuudhaaf ta'e laakiin mucaan ammallee itti deebi'ee mucattii teessan jaaladhee maal naa wayyaa jedheen. San booda abbaan mucattii waamee osuma mucaan jiru mucaan kun si jaaladhee jira naan jedha maal naa wayyaa akkam si haa godhuu jedheen. Abbii jetteen nu dogongora dalaguu hin barbaannu yoo isin kanuu hayyamtan taate anaaf inni wal fuunee waliin jiraanna. Lakkii isiniin hayyamnu yoo kanan jettan taa'e illee jalqabumaa haasofnee jirra anaaf inni hin hayyamnu yoo ka jettan illee taate inni gara biyya isaa deema anillee as jiraadha isin bira akkuma qara jiraadhutti jetteen. San booda abbaan tole warra kee ergadhu jedheen. Mucaan barumsa isaa asumatti dhaabee dhaqee warra isaa fidee kadhate. Intala tana jechuun kadhatee sargiin ajaa'ibaa wahii godhamee fi wal fuudhan. Erga wal fuudhan ji'oota muraasaa jechuudha. San booda mucaan hojii jalqabe. Warri isaa fi warri isii waa walitti qabanii fi suuqii bareedduu isaa suuqii firaafirii wahii bananiif akka ajaa'ibaan dalagataa gabaan gabaa miti rabbi itti bane. Ji'oota muraasa kana keessatti jechuudha. San booda ganama gaafa wahii akkana jedheen lubbuu tiyya gara hojii deemaa jira. Maal si haa fidu har'oo firaafirii keessaa maal si haa fidu jedheen. Akkuma baratame yeroo hundaa akkuma jettuun waanuma sitti tole naa fide waan ati jaalattu ani jaaladha jetteen. Beeta ani humaa firaafirii sanniin keessaa wanni jaaladhu tokko hin jiru firaafiriin tiyeeyyuu si ani maal filadhu jedheen. Laa wallaa waanuma ati barbaaddu naa fidi jetteen. San booda gara hojiititti deeme. Nyaata ofii qabatee jechuudha. San booda jaartiin isaa tun mana teettee mana kana qulqulleessitee geessitee san booda muuziqaa jaalattu wahiitu jira isa banattee caqasuu jalqabde. Yaadaan fagaattee tarte. Rabbiin yoo ilma nuu kenne maqaa akkamiitti baasna inshaallah inuufaa. San booda immoo intala bareedduu wahii arganna jettee yaada isii wajjin fagaattee deemte. San booda sagalee wahii katamaa keessaa boo akka jedhu wahii maali sagaleen akkanaa maali nimnaam jettee ajaa'ibde. Sagaleen sagalee jajjabadhee ta'e maskootu hiitu bantu aarri kun samii irratti badaa mana eenyuutu gubatee binaam jettee bara ajaa'iba wallaahi billahi jetteetuma khalaas yaani ofirraa deebitee ciiste humaa keerima jettee jechuudha. San booda ammallee yaada saniin tarte ilma argachuu hawwiti. Inni illee ilma argachuun barbaada. Inni yaani jettee injiraamtire yaadaan achi deemti. Hawwi isaallee as fidee keessillee almee musama akkas jettuu balballi dadhaame. Ammoo har'a maa ture jettee isaatii ilaaltee banni har'a jaarsi kee maa akkana ture jettee isaatii ilaaltee deebite. Balbala banuudhaaf xiqqoo itti ka'ama itti agarsiisa waan inni tureef maaliif akka ture itti agarsiisettee ani injira. Warra ol jaalatu wayita balbala bantu jaarsa isiitii miti ollaa isaaniitu balbala dura jira. Mucatti asii maal goota barsuuqiin jaarsi kiyyaa fi jaarsi keessatti dalagu fanadda'ee mabraatii walitti qabatee suuqiin waa hafe akkuma jiruun fanadda'e jetteen. Yeroo kana maal akkasiin hin jedhuun beeku onneen isii hin dhaabatte shaarbii ofii buttee namtittii tana duuka baate. Namtittii tana duuka baatee osoo deemaa jirtu naannoon suuqii sun hin mul'atu sinin jedha. Naannoon suuqii sun hin mul'atu. Maalumatu uumame jedhaa deemti. Bar makiinaa wahiitu namni wahii makiinaa fanjii qabdu asitti dhaabee makiinaa wahiitu gaayyee isin mabraate jettee makiinaa fanjii wahiitu akkan eebade jaarsa kiyya jettee kana keessa deemti. Asii achi yoo laaltu ijoolleen xixiqqoo abbichootti beerri gurguddoon ilmaan ofii soqan lafti kun qurxummii firaafiree foon ilma namaa ka achi keessatti fanaddee
qurxummii kana waliin makamee lafti hundinuu dhiiga haga achi keessa deemtee jaarsa ofii argachuu hin dandeenye. San booda namoonni wayitiin wanni sun uumama akka jedhan bar jaarsi kee isaa suuqii cufee geessee deemaa jiru naannoo makiinaa sanii gahee inni bakka makiinaa sanitti indoom inni kaluu jira achitti dhufe. Jaarsi isiirraa homaa wanta akka hin argine wanta akka wanni hundu bittinnaahee jira. Of hin beeytu hin gaggabdee manatti fuudhaniini guyyaa 2 guyyaa 3 taaziyaa ta'an haga kana isiin boohu malee qubaa hin qabdu. Firra salaattee du'aa godhachuu malee qubumaa hin qabdu waan naannoo isii. Yaa wayita garii ammoo yaada kanaan tartee yeroo isa waliin suuqii deemtee firaafirii kanneen dhidhiitu wayita inni haasa'u babbareedaa itti haasa'u kana yaaddee bootte. Torban tokko osoo hin gahin isiilleen yaani haga itti dhagahame irraa dhukkubsattee isiilleen duute. Addunyaa keessatti illee jaalala ajaa'ibaa wahii tasa jalqabanii tasa wal fuudhanii wayita du'an illee tasa du'an jarri lamaanuu. Jaalalli wayita garii yaani jiraattee dhandhama mi'aa jaalalaa san jiraattee waan baay'ee osoo ati hawwitu haganuma waliin jiraattan jiru hafte ammoo jannata keessa waliin dabarsitan akka waan jedhamu wahii akkas fakkaata. Laakiin jaalalli dhugama mi'aan isaa amma faanitti nama eessee jira akkamitti akkasiin ibsuun beeku. Almama akka seenaan siinitti labdii qaba inshaallah amman booda seenaa dheeraa daqiiqaa 10 taatu chaanaala kiyya irratti argattanii yoo haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa waan daawwattaniif.